Yoo akkam jirtu mootii abbalti tufaan jedhama. Akkuma barataa Oromoo hedduu maatii gargaaraa mana barumsaa barachaa hamma yuunivarsiitii galutti akka kanaatti kanneen dabarsee yuunivarsiitii ammoo yuunivarsiitii Finfinnee yookiin Addis Ababa yuunivarsiitiitti qoordinagdee yookiin ikoonomiksiidha kan inni baradhe. Ergasii sadarkaa hojii garaagaraa irratti ramadamee waajjira garaagaraa keessatti hojjechaa jira. Ammas hojjetaa baankiiti. Garuu inni guddaan har'a si waliin haasa'uu barbaade bu'aa bahii jireenyaa keessatti namni karaa kamii darbee sadarkaa amma irra jiru kana ga'a waan jiru. Beekamaadha egaa baadiyyaa keessatti namni yoo barumsa baratte malee filannoo biraa akka hin qabnetti taanee guddanne iji keenya waan biraan laalu barachuu duwwaadha. Kana ala akkuma koo asitti hafta, akkuma koo lafa qotaa jiraatta, akkuma koo jireenya harkaa afaanitti geessaa bara eegaa tibba eegaa lafa qotaa umriin kee asumatti darba jedhamni waan guddannee fi filannoo tokkichi baadiyyaa sana keessaa ba'uuf qabnu barachuu akka ta'e kana quba nu qabsiisanii nu guddisanii barumsa irratti hamma dandeenye cimneeti kan barachaa turre. Har'a maal sanatti himuu barbaade ani barumsaan alatti wanti na gammachiisu wanti keessa koo naa dubbachuu danda'u jedhee yaadu ogbarruudha. Baruman kutaa gadi aanaa baradhu kutaa sadaffaa na yaadadha. Hiriyaa koo tokko Asmaraa Gaaddisaa jedhama. Isaa wajjiniin taanee barruulee eebbaa kan yuunivarsiitii irraatii ijoolleen eebbifamanii fudhatanii manatti galan arganne. Isa fuunee dubbisnee maaliif hiriira irratti hin dhiyeessinu waan kana maaliif namni hin gammadu. Sababni namni gaafa gammadu namni gaafa uumamumaan gurri namaa gara aartii kanaa barbaada. Aartiif banaadha. Waan kireetiivitii qabu tokkoon jaalata namni uumamumaan. Wanti har'as booris irra deddeebiin taasifamu nuffii waan qabuuf namni sana keessa jiraachuun barbaadu. Gaafa namni kolfu gaafa namni gammadu arguu caalaa wanti nama gammachiisu jiru. Maal goone hiriira ganamaa irratti ba'anii ala yeroo sana gaa faaruu Oromiyaa maal erga faarfamee booda ololoo keenya dhiyeessine baay'eetti tolee barsiisaan Taamiruu jedhamu tokko ture. Inni maaliif hin barreessitu waan jedhu irra deddeebiin na gorsa ture. Gaafa laalu wanti baay'een namni karaatti of ibsu qaba. Nam tokko aarii isaa ibsuuf yeroo boo'uun argita. Tokko yeroo nama wajjin wal loluun argita. Tokko immoo dhoksee garaa isaatti yeroo gubatuun argita. Ani wanta naannoo koo jiru wajjin uumama wajjin kan koopaap gochuu danda'u yoon barreessee duwwaa akka ta'edha keessi koo kan natti himu. Irra deddeebiin kan ani godhus waa waraqaa wayii argannaan waa barreessuu, waa dubbisuu, waa barachuu yaaduu uumamni maal fakkaata kan amma mana barumsaa keenya irraati. Sababii isaa mana irraa fagaannee deemus waan nuyi eeyyamamni fi gusana naannoo keenya irraa alatti biyyi lafaa jira waan jedhu sana mentaalitii maaltu jira maal fakkaachuu danda'a. Imaajin gochuun imaajineshiniin akkan barreessuu fi qooda guddaa taphateera yaada. Sanumarraa ka'ee irra deddeebiin of shaakalsiisuurraa of barsiisuurraa kan ka'e yuunivarsiitii yeroon galu na yaadadha. Laayibirii keessa taa'ee ijoolleen walitti dhiyaannu hedduu isaanii beekuu danda'u. Laayibirii keessa taa'ee namni kaan yeroo dubbisu keessa kootti walalootti dhufaa yookiin waa barreessuutti dhufaa. Isa ergan barreessee booda kan gara dubbisuutti deemu. Nama naannoo nama cina koo taa'ee jiru itti kennee kan dubbisime jedhanii namni ilaalee gaafatti tolu gaafa isa ibsuusaa jireenya isaa ibsuusaa gaafan argu
kun waan gaariidha jechuudha. Kennaa waaqa akka ta'e duwwaadha. Sababisaa ani yaadee miti nan barreesse jedhee yaadu gaafa dhufu garuu yoon barreesse malee immoo narraa hin galu. Al takka gammachuu ani argadhu caalaayyuu gammachuu namoonni argatan sanatu keessa koo kakaasa akkan of ibsuuf jedhee yaada. Sababi isaa namni hedduun jireenya isaa wal fakkaataa baay'ee walirraa fagoo miti. Hawwiin keenya baay'ee walirraa fagoo miti. Argamuu barbaannaa, dhaggeeffatamuu barbaannaa, jaallatamuu barbaannaa akkuma jaallachuu feenu. Kan ammoo uumamumaan waan Rabbii keessa keenya kaa'edha. Sanaaf immoo namni gaafa waan bakka nu kennu jaalala nutti agarsiisuunis deebisnee jaalala nutti agarsiisuu barbaanna. So anaaf karaan itti jaalala namootatti agarsiisuu danda'u tokkoof tokko waa'ee isaanii, waa'ee jireenya isaanii maal akka yaaduu danda'an bakka isaanii bu'ee yaadee jireenyi isaanii amma yeroo barreessaa jiru kanatti maal fakkaachuu danda'a yaadee imagine godhee yoon barreessu yeroo hedduu jireenya isaanii wajjin wal fakkaatee argu. Kun immoo isaan gammachiisa. Isaan of ibsuu dadhaban illee ani barreeffama koo keessatti gaafa of arganii sun anaaf gammachuu guddaadha. Sun caalaatti akkan barreessuuf na kakaaseera jedhee yaada. Sanarraa kan ka'e yuunivarsiitii yeroon ture hedduu isaanii walaloon hedduun barreesse hedduu isaanii gateera. Hin beeku eessa akka jiran iyyuu hin beeku yookiin handaawutii nu kennamu dudduubatti barreessee gatuurra kan darbee homaa waan itti godhee yeroo hin qabu namni yeroo sana gammachiisa. Maaf waliin keessu namni naan jedha ani garuu badaa wanti kun itti fufaadha waan uumamaan hafuu hin dandeenya. Akkuma bishaan yaa'uu isaa hin dhiisne sana wanti keessa koo jiru sana yaa'uu hin dhiisu gaaf sana maaltu akka waan barreessee ol kaa'uun tokko waan kalaqa kootti daangaa kaa'uu fakkaatee sanatti mul'ata ta'ee hin beeku. Yeroo hedduu oliin keenye yuunivarsiitii irraa ba'ee booda kanani caalaatti immoo bilchina qabaa'u namatti dhiyeessu namni tokko namni lama sadii waan itti gammadee duwwaa fi hawaasi bal'aan kun itti gammadaa waan jedhu sana of amansiisuu waan hin dandeenyeef immediately gara sanaatti hin seenne maaliin godhee yuunivarsiitii irraa ba'ee booda waan hin barreessu hundumaa walitti qabee kaa'uun jalqabee barreessitoonni sadarkaa madda addunyaatti jiranis akka biyyaatti jiranis kan afaan Oromoo ala barreessanis maal barreessu maal dubbatu maal yaada akkamitti yaadu jedhu sana gara xiinxaluutti gara kan koo yaada koo wajjin walitti dhiyaatamu walitti dhiyaatu jechuun wanta kana dura barreeffame irra deebi'ee barreessu waan hin barbaanneef sababi isaa maal irra deebi'uu mata akkalaqe immoo wanta haaraa ani nam tokko inni barreessan nama biraa kan biraati yaada isaa ibsaa eenyummaa isaa ibsaa waan garaa isaa keessa jiru ibsee darbeera ani irra deebi'ee sana ibsuu waan hin barbaanneef ogbarruu immoo sadarkaa tokko ol butuun kan danda'amu yaada amma dhalooti ammaa labati ammaa keessa jiru labatni koo keessa jiru sana dubbachuu yoo danda'edha jedhee waan yaaduu fi walitti qabee kuusee irra deddeebi'ee ilaalee bara 2014 kitaaba walaloo dilbii walaloo kan dhaala jettu maxxansiisuuf ga'ee jechuudha. Amma wanti guddaa ani baree tokko ergan kitaaba walaloo sana barreesseeti wanti guddaa ani baree tokko namoonni gammadanis gammaduu baatanis namoonni itti toles toluu baates waan nama gammachiisu duwwaaf barreessuun sirrii akka hin taane bareen jiraachuun nama chaalenjii gochuun gaariidha. Yaadi namootaa maal fakkaachuu danda'a? Wanti akka aadeeffatamee aadaan sun qajeelaa ta'uu dhiisuu danda'a. Aadeeffatamee namni itti jiraachaa jiru yeroo hundumaa sirriidha jedhanii amanuunis gaarii miti. Wanta hawaasichas gara qaroomaatti sadarkaa tokko ol hin butu jedhee waan yaaduu fi chaalenjii gochuunis addunyaan sadarkaan amma isheen irra jirtu ilaalchi isheen qabdu kana fakkaata. Kan hawaasa keenyaa immoo kana fakkaata. Wal bira qabamee maal fakkaachuu qaba waan jedhu addunyaa mataa kee keessa sun jiraatta takka akka nama dhuunfaatti hawaasa wajjin waan qooddattu hin qabaatta. Garuu
akka dhuunfaattis addunyaa mataa kee hin qabda. Ilaalcha mataa kee kan keessatti adeemsistu hin qabaatta. Sun caalaatti seenaa irratti ammoo akkamittiin walaloo alatti nama hedduu walaloos badaa gammachuun kan itti tolu jira. Kan badaa immoo isaaf hin gallees jira. Maal jechoota gabaabaatii wanti ibsutu nama hedduufis gala jedhamee yaadamu. So yaaduma baay'een isaanii walaloo keessatti calaqqisiifamanii bifa seenaatiin immoo maal fakkaachuu danda'u jedhee yaada. Jechuun akka nama dhuunfaattis immoo ani hawaasa keessaa qaama hawaasa sana keessaa tokko waan ta'eef maaliin immoo bakki itti baasuu qaba ilaalcha koo waan jedhu sana itti yaadee bifa seenaatiin bifa asoosamaa fakkaatuun kitaaba lammataa kan bara darbe 2019 siidaa fi asoogawwan biroo yookiin asoosama gaggabaabaa torba of keessaa qabu maxxansuuf ga'ee jechuudha. Walumaa galatti waa'ee kitaabilee koo miti caalaatti kan haasa'uu barbaadu ni guddaani. Namoonni uumamumaan kennaa garaagaraa qabna. Dirqama karaa tokko irra deemuu irra hin jiraatu. Maatii tokko keessa gadameessa tokko baanii iyyuu ilaalcha garaagaraa qabna. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Ilaalcha amantaas garaagaraa qabaachuu dandeenya. Inni guddaan garuu wanta namummaa walitti fiduu danda'u tokko gaarummaa waan of keessaa qabu tokko namni hamma hojjetetti fiixaan ba'umsarra daandii fiixaan ba'umsarra jira jedhee yaada. Ani akka dhuunfaatti yeroo hundumaa pirinsipilii ani akka ittiin qajeelfamu tokko maayinni saksasii kee yookiin immoo fiixaan ba'umsa kee kan nama biraa wajjiniin wal dorgomsiisuun sirrii miti. Yoomiyyuu taanaan. Namni paarameetirii garaagaraani kan namni meejor godhamu, namni madaalamu ilaalamu. Waan hiriyyaan kee yookiin obboleessi kee yookiin firri kee namni ati kabajju karaa irra deemaa jiru sanaan fiixaan ba'eef atis dirqama itti dhiibaan wayiitiin karaa sana deemuu qaba jettee yaadda taanaan kufaatiidha. Waan keessa ofii dhaggeeffachuun baay'ee murteessaadha. Baay'ee. Tarii nama kaanitti toluu dhiisuu danda'a yookiin immoo kana dura daandii sanarra deemee namni fiixaan ba'eeru namni milkaa'eeru hin jiru ta'uu danda'a. Garuu ati itti amanteetta taanaan garaan kee itti amaneera taanaan yaadni kee itti amaneera taanaan halkaniif guyyaa kan hirriba si dhowwu kan ka'e hojjedhu kana godhu siin jedhu yaadi kee yeroo hundumaa gara sanaatti qajeela taanaan karaan inni sirriin karaan itti irra deemuu qabdu sanadha. Tarii waggaa 40 ta'uu danda'a kanatti fiixaan ba'u. Tarii waggaa 80 ta'uu danda'a kanatti akeeka gara lafa kanaa yeroo dhuftu kan akka raawwattuuf sitti kenname kan fiixaan baastu waggaa 80 ta'uu danda'a. Maaliif har'a waggaa 25tti waggaa 30tti waggaa 35tti kunnaa ta'uu dide jettee kompileen gochuus hin barbaachisu. Yeroo ta'utti hin ta'a. Garuu yeroo hundumaa daandii irra jirtu sana kompiitar taatee nan ka'a jettee ati amanamummaa qabaachuu danda'u. Ofitti amanamummaan murteessaadha waan ta'eef. Irra deebiin dhageessanii beektu ta'uu danda'a. Garuu namni hedduun karaa mucucar gaafa kufee achumaan hafa mucucirri sun karaa qajeelaa hojjechuuf akka si gargaaru situ uumachuu danda'u qaba malee waan si kuffisee duwwaaf karaa sana hadheeffachaa jiraachuun barbaachisaa miti. Kufaatiin hin jiraata. Ka'uunis hin jiraata. Gammachuun hin jiraata. Gaddis hin jiraata. Namaan dhiibamuun hin jiraata. Namaan hammatamuunis hin jiraata. Sun garuu waan akeektee biyya lafaa kana dhufteef otoo fiixaan baasiin si hambisuu danda'u hin qabaatu. Miiraan waan gaggeeffamuun waan sirriis waan hin taaneef. So waan barbaaddu baruun baay'ee murteessaadha biyya lafaa kana irratti. Waa hedduu jira, gaarii hedduu jira, gaarii hedduu garuu raawwachuu hin dandeenyu. Wanti naa galeessa kanaaf. Gaarii hundumaa hojjechuu hin dandeenyu. Gaarii muraasa kan nuti biyya lafaa kana irratti gochuu dandeenyu. Sanaaf immoo caalaatti waan namoonni ati kanaan cimaadha, ati kana dandeessaa
siin jedhan sana dhaggeeffachuun gaariidha. Kan kee keessa keetii mura deebi'ee akka dandeessu waan karaa salphaa hojjechuu dandeessu chaalenjis yoo sitti dhufe immoo karaa itti darbuu dandeessu sana akeektee bartee daandii sana deemuun murteessaadha jedhee yaada. Akkuma nama kaanii kufaatiin hin jiraataa garuu nama kufaatii sana hadheeffataa jiraatu osoo hin taane nama kufaatii sanarraatii waa baraa gara fuulduraatti adeemu jireenya isaatiin qajeelfatu jireenya namoota kaanii irrattis dhiibbaa godhee nama darbuu danda'u ta'uun murteessaadha jedhee yaada. Guyyaa guyyaatti jireenya immoo mana barumsaa gaariidha. Mana barumsaa namoota wajjiniin walitti nama fiddi. Amma teekinooloojiinis fooyya'aadha. Of fooyyeessuuf personal development irratti hojjechuuf daandii bal'aatu jira yaada. Ati akeektee nama akeekaa ta'uu duwwaa nama kaayyoo qabu maali ani maaliin barbaada waan jedhu sana nama adda baafachuu danda'u ta'uu danda'u qabda. Kana haala garuu burjaajoftee gamas gamanas ejjechaa jireenya keettis gammadaa osoo hin ta'in darbuunis jira waan ta'eef yeroo wanti baay'een confused su godhu ilaal karaa kamirran deemaa kam wayyaa jettee yeroo filachuu qabdutti taa'ee tasgabbaa'ee of dhaggeeffadhuuti daandii jiran gaarii jiran hundumaa daandii gaarii jiran hunda keessaati isa tokko filadhuuti adeemi inni kaan barbaachisaa tanaan si duukaa adeema jedhee yaada. Thank you.